Muharram kudhan bara 1447 Oromiyaa godina Ilubbaabuur magaalaa Mattuu irraa. Bismillahirrahmanirrahiim. Alhamdulillahi rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin. Kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Barakaa, akkuma ballamanne kunoo viidiyoo bareedaa addaatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon keenya waa'ee galmee filannoo Majlisa Oromiyaati. Magaalaa Mattuu godina Iluu Abbaaboor Oromiyaa keessa jirra. Sagantaa kan keenya leenjii boordii filannoo Majlisa Oromiyaa Ustaaz Injiinar Mahdii Shamsuu fi Ustaaz Abdulhamiid Nuuraatii waliin sagantaa keenya gaggeessuudhaaf ganamaan baanee asitti argamnee jirra. Egaa hanga sagantaan keenya xumuramtutti nu faana bu'aa, nu hordofaa, nu daawwadhaa isiniin jenna. Sagantaan keenya haala kabajamaadhaan, haala ulfaataa bareedaa miidhagaadhaan galma Iluu Istaaritti hirmaattonni dhufanii asitti wal gahanii jiranii galma seenuudhaaf dhaabbatanii qalbii guutuudhaan as deddeebi'anii meerri yoom nu eegalamaa, leenjiin keenya yoom jechuudhaan dhufanii dhaabbatanii eeggataa jiranii. Ustaaz Mahdiinii fi Ustaaz Abdulhamiid dhufaa jiru. Sagantaan eegaluudhaaf deema. Hanga sagantaan kan keenya xumuramutti nu faana bu'aa. Sagantaan keenya har'a xiqqoo ni dheerata. Hanga sagantaan keenya xumuramutti nu faana bu'aa jechuun waamicha keenya. Masjida Najjaashiitti galmeen ni eegalama. Aalima guddaadhaa fi achittillee seenaa masjidaas ni qorannaa irraa. Inshaallah waan gaggaarii isinii dabarsuuf deemna. Hanga sagantaan keenya xumuramutti nu faana bu'aa jechuun waamicha keenya. Nagaan nuu tura. Ustaaz Mahdii Shamsuudha Oromiyaa irraati. Kilaastera keenya kan nu qindeessanii nu hoogganaa jiran isaanii. Kanaatiif gara waltajjiitti achi as nu gaggeessitu jechaadha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Haalli filannoon itti gaggeeffamu duulana filadhaatiin taa'amuu akkamii akkanaan nu ibsan. Qasqasaan gatii kana keessa hin jirree fi duulina filannoo kana keessa jiru. Namni tokko duulana filannaadhaa masjida irratti gaggeessuu hin danda'u. Dhorkaadha jechuudha. Akka immoo kan mootummaa miti. Kanatti aansuudhaan quraana akkaan mi'aa'uu, akkaan sagaleensaadha, sagalee kiilolee ta'ee nama bareedaa kanarraa nu dhaggeeffadhaati. Sagantaa keenyatti ni deebina. Shahidallahu annahu laa ilaaha illaa huwa wal malaa'ikatu wa ulul ilmi qaa'iman bil qist. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله أكبر. Qaraanee irra yookiin qaraasifannee irra taanaanii bu'aa akkasii argamaa. Sagantaan keenya ittaanu Ustaaz Ajibuu gara waltajjiitti nu dhuftu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masha Allah. Du'aa itti seenuun duratti barataa keenya amma Qur'aanaa isinii ibse. Abdullah Ayyalee jedhama. Dhalataa Umaa. Magaalaa keenyaati. Guyyaa Juma'aa shahaadaa Islaaminaatti seene. Harkuma kiyyatti shahaadaa qabate. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Dhimma baaneef kana warra hubatee wal hubachiisee dhuguma hojii diiniitiif socho'u Rabbi nu haa taasisu. Galmaan Rabbi nu haa gahu. Dogoggora keenya immoo xiqqaa guddaa Rabbi irra nuuf haa darbu. Warra nu leenjisuu dhufan sadarkaa federaalaattis Oromiyaattis nu keessa jiranii Ustaaz Abdallah akkasumas Ustaaz Mahdii isin keessa jiranii leenjii kana sirriitti fudhannee waan nuun galleellee gaafannee waan boordii gaggaafachaa turtanis jirmatti deebistanii waan naan boordii jira waan ta'eef waamicha warri isinii gooneennaan bakka kanatti hirmaattan milkii addunyaa kana Rabbi isin argachiisu waan qabattanii ol kaatan kana diiniidha jedhee nama hubatee hanga dandeettii isaa hojjetee Rabbi irraa mindaa olaanaa argatu Rabbi nu haa taasisu. Hayyee ergaa fi du'aa'ii Ustaaz Ajibuus dhaggeeffanne. Amma gara hirmaattonni mee dhimma kanarraa maal bu'aa buufattanii, maal agartanii, maal dhageessanii, yaadni kun isiniif galeera, mee waan isiniif galee namaa galchuudhaaf
akkamitti qophooftanii jirtu? Leenji kun maal fakkaata waan jedhu hirmaattota gaafannee jirra. Deebiin isaanis kunoo. Kaliin dhufee asuma magaalaa mattuu waahumaan masjiida bakka bu'ee dhufee haalli hammarree jirru haalli leenjinee wallahi maashaallah baay'ee namatti tola. Hubannoo gaarii arganneerra kun nuyi yeroo jalqabaati. Kanatti baay'ee gammachuu kun ibsachuudha. Hubannoon argadhesi gadi bu'ee kan immoo akkaataa filannootti gaggeessinu akkaataa uummatatti barsiifnu barumsa guddaa argadheera jechaadha. Innaa inshaallah filannoon ammaa kun duraarraa takkaataa agarrees hin beeknu waan ta'eef haala dimokiraatawii ta'een filannoo kana akka gaggeessinu barumsa guddaa arganneerra. Kanaafiyyuu maashaallah wanti naasoo kana jaalaa hin jiru jedha. Hawaasa keessan barsiisuudhaaf hawaasa keessan barsiisuudhaaf hangamitti kaka'umsa qabdan? Hawaasa keenya barsiisuudhaaf kaka'umsa qabu. Maashaallah kun waa'ee kan rabbiitii fi eenyu jedhamee iyyuu hojjetamu hamma danda'e hojii koorraa uumaa koorraa dhiisee galgalaaf ganama dhimma kana hooti jedhee fudheetan hawaasa koo barsiisuudhaa fi qophii guddaan qabaa jecha. Abduu Hussein jedhama. Masjiida Nuurirraan bakka bu'ee dhufe. Boordii filannoo majlisaa akka biyyaatti yeroo ammaa gaggeeffamu irratti naannoo keenyattis leenjiin kun hubannoo gaarii qaba. Baay'ee gaarii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hangani nufe masjiida magaalaa kana masjiida Ansaaruudhaan bakka bu'ee dhufe. Maqaan koo Haafiza Maammooti. Maree dhimma filannoo majlisaa adeemsa filannoo itti gaggeeffamuu fi mirga filannoo keessatti mirgi jiraachuus dirqamni akka hin jirre hubaddeen jira. Adeemsa isaarraas hubannoo waa argaddeen jira. Waan hin baradhe kana waan qabame kan dabarsee uummata qabsiisee filannoo kana akka uummanni gaggeessu raawwachuuf abdiin qaba jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kan koo Ustaaz Zakii Jiimaamin jedhama. Kan inni bakka bu'ee dhufe mana maree Islaamaa aanaa Bureerraayyuu sagantaa kanarratti waamamne kan hirmaanne nuti nama afurii waggooddanyoota keenya yookaan hiriyoota keenya wajjin jechaadha. Innis dhimma boordii filannoo bara 2017 wallaalchisee sagantaa kanarratti hirmaannee leenjii fudhannee jirra jechaadha. Sagantaa kanarraa muuxannoo nuti arganne inni tokkoffaan isaa hubannoo gahaa irra arganneerra. Hubannoon gahaan nu arganne waa'ee galmee hawaasa Islaamaa akkamitti akka galmeessinu har'a hubannoon dheeraan isaa nuu kennameera. Hubannoon bal'aan isaa jechuudha. Inni biraa ammas onlaayinii irrallee akka itti masjidni keenya galmaa'uu danda'u ammas ittiin kallattii ittiin daataan uummata Islaamaallee saalaan wal qoodee xuruutti funaanamuu danda'ullee irraaf hubannee jirra jechaadha. Baranne kana inshaallah gadi buunee uummata hubachiisuudhaa fi amma gaafa sagantaan filannoo kun dhufee darbuutti uummata keenya hubachiisaa akkasumallee galmeessis jalqabuudhaaf har'aa qabnee qophii jalqabnaa jechuudha. Maqaan koo Kormaa Wayyaanee jedhama. Kan dhufe magaalaa Mattuu masjiida Umarirraati. Sababiin inni dhufe immoo boordii filannoo ta'ee leenji'as jiru leenjii sana qaama ilaallatuuf masjidatti galee hubachiisuuf fi qoree filannoo sana gaggeessuuf. Hubannoon argadhe baay'ee bareedaadha. Baay'ee namatti tola. Waan inni hubadhee galee hubachiisuuf qophii baay'ee kaka'umsa qabuudhaaf qophaa'een hojiitti deebisuudhaaf. Maqaan koo Rashidii Isaan jedhama. Kan inni dhufe boordii filannoo aanaa Haroorraa. Leenjii kanarraa dhimmoota gurguddaa filannoo kanaan wal qabatu hubachuu dandeenyeerra. Dhugaadhaa filannoon kun dhaabbata keenya dhaabbata musliimaa ijaaruudha waan ta'eef kana irratti tarii nus gadi buunee hubannoo asirraa arganne gadi buunee uummata keenya qabsiisuudhaan uummanni keenya filannoo kana irratti akka hirmaatu karaa
Muuxannoon qabneen itti deemnanne yaadne. Kanatti aansuudhaanis Ustaaz Mahadii Shamsuudhaa hirmaattota keessaa namoonni yaada qabdanuu fi gorsa adda addaa nuu kennuu fi hubannoo qabdanus mee nuuf dabalaa jennaan yaadni hirmaattota keessaa akkanatti. Malee jiitii wajjin wal qabatee dhimma filannootii wajjin wal qabatee akka aanaa kan keessaniitti akka magaalaa kan keessaniitti wantoota argitaniif dhageessanii fi wantoota immoo bifa rakkoo ta'a jettanii yaaddanu yoo jiraate. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waa'een filannoo kun filannoo seera qabeessaa fi filannoo seena qabeessa ta'uusaa beekuu qaban. Waggaa amma kana keessatti carraan inni kun isa jalqabaa ta'uu danda'a. Namni carraa kennameef ittiin fayyadamne booddee gaabbuu danda'a. Kana waan ta'eedhaafi namichatu maatii baay'ee keessa taa'ee mootii bira dhaqee carraa naa kenni jennaan carraan mamii jennaan carraan meddii samaa eegee deebuu naa kenni jedheen. Jennaan amma kanatti carraa kana fudhattee maalitti gooti jedheetiyyuu fudhadhuu jedheen mootiin. Isa booddee warra orma taatan isin shaareeraa fira koomuu filadheeraa jedhe. Maal ta'e jechaadha sakanditti sana fayyadameera jechaadha. Kanaaf carraa amma qabnu kanatti fayyadamuun dirqama ta'a. Kanaaf yoo ittiin fayyadamne yoo hojii kana hojjenne seenaanis nu waqqasa, seeraanis nu waqqasa, diiniis immoo nama kuffise keessaa isa tokko taana jechuu barbaadeetan. Kanaaf akka salphaatti akka kaleessaa maashaallah inshaallah jennee yeroo dabarru miti. Kanaaf yookaan sa'aatitti fayyadamanii sa'aatitti fayyadamuun dirqama ta'a. Sa'aatiin kun yookaan sa'aatii murtuu yookaan sa'aatiin nama mura. Yeroo kana keessatti yeroo keenyatti fayyadamu oon fayyadamne kufaatiin taane kufna jechaadha. Sa'aatiinis jechuun maal jechuudha? Wanti horiidhaan hin bitamne sa'aatii malee hin jiru yeroo malee hin jiru. Yeroo keenya hin fayyadamne taanaan waa hunda fayyadamne irraa jechaadha. Kanaaf akka kaleessaa sa'aatii barbaannetti waa'ee diinii hojjennee sa'aatii barbaannetti yeroo dhiifnu miti inni kun. Murteessaadhaaf seena qabeessa seera qabeessa hojjennee itti badhaafamnu dhiifnee itti adabamnu ta'a jedhee yaada. Maaliif nama biratti illee adabamnu rabbiin biratti itti adabamuun keenya nafu. Kanaaf akka sanatti hubannu akka baalaatti jechoonni tokko tokko biyya tokko tokkotti baalaa biyya tokko tokkotti gaalaa jedha Oromoon. Dhimma kana akka baalaatti ilaaluu qaban akka gaalaatti ilaaluu qaban. Kanaaf akka sanatti hubanne jechuu barbaadetanii inni itti aanu waa'ee hojii kana keessa gaafa gallu qaamni sadii deeggarsa sirriitti nuu kennuu qabaata. Qaamni tokkoffaan imaamni masjidaa hundi dhimma kana abbaa ta'e irratti hojjechuu qabaata. Sagalee qaba, nama dhageessisaa, waamnaan dhageessisaa irratti hojjetaa jirra akka amiiraatti, akka kolleejiitti, akka mana barumsaatti masjida kan fayyadamaa jiru. Sagaleen ammoo wanaa dhimma islaamaa keessatti dhagahamu sagalee imaamaati. Sagaleen imaamaa kun immoo imaamonni kun immoo gaariirra jiru moo keessa jiru. Dhimma kana dhimma tokko jedhanii qabataniiti jiru moo dhimma ergisaati jedhanii qabatanii jiru. Kanaaf sun sirriitti imaamonni kun hojii kana irratti hojjechuun dirqama ta'a. Kanaaf sagalee hin qabnu namni keenya sagalee hin qabu sagaleen kan imaamaati. Bakka bu'iinsa dhagamee uummata biratti kan gaggeessaa jiru imaama. Imaamni kun sagalee dhimma kanaa ta'e yoo ergaa kana hin dabarsine lafti filannoon itti kufe lafa imaamni irratti hin hojjenne ta'a. Lafti filannoon kun guutumaa guutuu irratti darbe lafa imaamni irratti hojjete ta'a. Kana bara sababni isaa maaliif umriidhaan isinii ol taana barumsaan nu ol taatan malee namoonni kun imaamonni kun irratti hojjechuu baannaan hin kufne jechuu barbaadetan. Inni lammaffaa qaamni dhimma islaamaa waradaa ta'ee zoonii ta'ee waradaa ta'ee ganda ta'ee irratti hojjechuu qabaata. Maaliin? Hojiidhaan, faayinaansiidhaan, qisqasaadhaan, iddoo kennuudhaan raawwii isaa irratti amma sana hojjechuu qabaata. Maaliif? Qaama kanatu uummata keessa jira waan ta'eef uummata bakka kan jiru qaama godinaa, qaama aanaatii fi qaama gandaa dhimma islaamaa kanatu jira ta'eef sun irratti hojjechuun dirqama ta'a. Jarri kun irratti hojjennu taanaan naannoo jarri kun irratti hojjennettis ammas kufaatiin argamuu danda'a. Inni taanudhuma koree masjidaa irratti hojjechuu qabaata. Koree masjidaa uummata sana harka jira, baajanni harka jira, sochiin harka jira, murteessaadha. Faayinaansii koreen itti hirmaatee fedhii qabaatee hojjechuu baannaan imaamni kennuu hin danda'u. Koreen masjidaa bajeta sana waan jiru irratti hojjetee akka sanatti adeemee sana murteessaadha irratti socho'uu qabaatu. Qaamni kun sadan yoo irratti nuun hojjenne isinis gubbaadhaa irratti nim jara kana utuu iddoo tokkotti orienteeshiniin sirriitti kennametti adeemame jechuu barbaadetanii. Inni itti aanu noo dhimma kana gaafa nutti kenname kaafne hamma gaafa dhimma kana raawwannee xalaa kana raappoortii goone bu'aa isaa arginutti
nu cimaadha ofiin jechuun dandeenya. Sababni isaa maaliifin ganaadha bakka ulaagaa meeqa keessa baanee achi keenya waan ta'eef namni cimaa jechuun dhimma kana raawwatee sadarkaa isaa baree edda jedhe nama cimaa jedhamee filannoo kana irratti darbuu danda'a. Kanaan ala hundumtuu ala dhaqee itti galu bu'aa isaa dhumaatidha kan ilaalamu jechuudha. Sadarkaa maalirra gahee gizeedhaan yoo ilaalame malee dhuma irratti edda kufne, edda dadhabne, edda rakkoon dhufee ofirra deebi'amee hojjetamu. Kanaaf hordoffiin keessan duraa duubaan sirriitti irratti adeemuu qabaataa jechuu barbaadetanii egaa namni hamma beekuu haasa'uu barbaada, waa kaasuu barbaada. Dhimmi kun dhimma seena qabeessa, carraan arganne kun carraa isa jalqabaa isa dhumaas ta'uu danda'a jedhee yaada. Maaliif asirratti hin kufna taanaan fakkeenyaaf waa'ee masjidaallee, waa'ee namaa seenaa namaallee, waa'ee kaartaa masjidichallee, waa'ee seenaa nama kennuullee kun istaatistiksiillee hojjeta. Maaliifin waa'ee lakkoofsa uummata keenyaallee barsiisa. Lakkoofsa masjida keenya leegaal ta'uudhaaf illee oonlaayin ta'ee beekama gadi ta'ee fi hojiin kun hojii 5-6 wal duukaa hojjetamaa jira. Amma hojii filannoo bichaadha jennee akka sanatti ilaaluu miti. Hojii masjidaallee irratti hojjetamaa jira. Baay'inni nama keenyaallee baay'inni muslimaallee irratti hojjetamaa jira. Masjidni keenya kaartaa qabu dhabillee irratti hojjetamaa jira. Dhiira meeqallee akka qabnu dubartii meeqallee akka qabnu irratti hojjetamaa jira. Gati kanaatiif daayirekshinii baay'eedhaan ilaalamuu qabaataa waa'ee filannoo akka salphaatti filannoo bichaa miti kun jechuu barbaadetanii waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Sagantaan kun sagantaa seena qabeessa. Hubannoon gahaanis kennamee leenjiin babbareedaan kennamee haala kanaan gara biiroo tarkaanfannee galmeen yookaan meeshaaleen filannoo barbaachisu hirmaattota dhufaniif hiramee aanoleedhaaf akka galu godhame. Kana booda biiroodhaa kaanee gara masjidatti tarkaanfannee masjida Najjaashii masjida beekamaa fi seena qabeessa ta'etti galmee eegalchiisuudhaaf konkolaataa keenya yaabbannee gara masjida Najjaashiitti tarkaanfanne. Seenaa masjida kanaas maal akkama ta'ee yoom akka hundaa'ee manguddoo achi haala kanaan gaafanne. Jaarsoliin jiru ilaasitti masgida ijaarradha jedhanii waqfii kennan. Amma namootiin durii Arabooti jiru, Hindooti jiru, abbaa koo Xahaa Adam jedhama. Namni baarzaafii qabu wala san. Obboleessa abbaa kootii Hasan Qanaa jedhama. Baarzaafii masgida kana kan jedhe kenne isaan jara lammantu kenne. As keessa miti ka. Beetaristii kan jedhamu jira kan mootummaa kan jarri irra dhaabbatanii kan buna kana oomishanu isa kana utuu hin ta'in. Amma baarzaafii waqfii kennanii kan Yaazmaach Muusaa lafa kana kennanii ammoo kana inni kaanii buusee asumaanii Haji Daawud fa'aa jiru nama gurguddaan nama durii Haji Daawud fa'aa jiru warjooti kun jiru Yamanooti jiru birrii bubbuusanii Ahmad Kamaal kan jedhamanu beekamaan Ibrahim Yaasin kan jedhamanu beekamaan naggaadee jarri waan jiru maateriyaalii qorqorroo taanaan suura taanaan bibbitanii walitti buusanii anaatsiillee asii dhabannaan Addis Abaadhaa fidan. Addis Abaadhaa fidaniitu iyyuu anaasii namni nama xuruu godhee ijaaru hin jiru dabana sana Addis Abaadhaa. Gabaabumatti bara hundeeffama isaati kan jarri barbaadan ammas keessatti. Bara hundeeffame 1947 annama waggaa 82 nan beekaa jechuukooti. 47 birate. Namooti anaasiin masgida kana ijaaruu dhufanii masgida kana akka fixaniini nan yaadadha. Mana Hussein Muhammad fa'aa moofaan jiru masgida kan fakkaatu fiilla fitee keenya karaa gooda. Masjida kanatti sheekni keenya galmee isaanii galmaa'anii du'aa'is ummataaf godhanii da'waas ummataaf dabarsanii gammachuu isaanii haala kanaan ibsatan. Yeroo dabre egaa bakkoota garaagaraa godinoota hedduu keessatti hubannoo fi leenjii filannoo bara 2017 jammarsiisuu fi hubannoo gaarii kennaa turre. Guyyaa har'aa ammoo magaalaa Mattuu keessatti bifa ho'aa ta'een xumurree gara galgalaa kana keessa ammoo masjida Najjaashiitti
imaamnis nu biratti argamanii aalimni guddaan asitti barsiisanis nu biratti argamanii akkuma isin argitan kaardii isaanii qabatanii filannoodhaaf qophaa'anii jiranii isaanis wanta isaanitti dhagahame haalota gurguddaa asiin dura dabre isaan nurra beekan wanta ta'eef kallattiimaan daqiiqaa muraasa yaada isaaniitii fi gammachuu isaanii isaanirraa dhageenya garuma isaaniitti isin dabarsa. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما شاء الله تلك بدراتي في ربي كينا في قلدني هاقو ربي إيمانا نوفكرني إسلام ما نوفكرني أمة مسلمة وطالب تاسسي إسلام ما كان كيست مو والنباجين والنهدون قبية كينيا تكما بيكا مدبري جرا كان كيست دبري ترى بريدا كان namni bilisummaatti argatee yaada isaa keessatti ibsatu nama barbaadetti filannoodhaan karaa dimokiraasii ta'een kan nama barbaadetti gahee yaada isaa ibsatee filatu kanatti gahuudhaa fi rabbii keenya sin galateeffannaa deebi'ee mootummaa yeroo ammaa jiru kana kan keessallee carraa bareedaa kanatti argannes galatoomaa galata keessan waan gaarii rabbi isinii haa godhu jennaani. Kanaaf haalli jiru maashaa Allah bareedaadha. Guyyaa irraa nuti gammachuu ajaa'ibaati qabna jechuudha. Bifa kanaan federaala irraa Oromiyaa irraa dhimma kanaaf namni dhufee nu gidduutti argame. Galmeen jalqabamee kaardii filannoodhaa bifa kanaan fudhannee amma kan argamnudha. Yoo Rabbi jedhe inshaallah bifa bareedaan haala gaariidhaan akka magaalaa keenyaattis akka masjida kanaattis itti fufee uummanni keenya iddoo barbaaduuf iddoo deemuuf sana haala bareedaan hin ga'a jennee rabbii keenya irraa abdii qabna inshaallah. Warri dhuftanii taa'abdanii karaa dheeraa kana sigaa dhimma deeneetii gidduu keenyatti amma argamtanis galatoomaa karaa nagaa rabbi haa taasisu hojii isin hojjetaa jirtanus hojii barakaa rabbi haa godhu jechuudha barbaadama inshaallah. Ayyee jazakumullahu khairan. Egaa rakkoolee hedduutu nu qunnamaa ture. Wanta carraa arganne kana fayyadamuudhaaf ammoo isin hawaasa fuula dura dhaabbattanii asumaan ergaa nan dhaamachuu barbaadu. Hawaasni keenya akka harcaatii tokko malee akka isaan galmahan abdii guutuu akka masjiida kanaattis ta'e akka magaalaa kanaatti abdii guutuu isinirraa qabaanna. Nuufis jabaachuu qabdan namoota dhokatanii jiran namootarraa du'aatotarraa nuuf baasuun carraan kun carraa guddaa waan ta'eef kana fayyadamuudhaan ulamoonni hedduun ni bahanii itti aansuudhaan ustaaz ajiibuunis gidduu keenyatti argamanii isaanis wanta isaanitti dhagahame jalqabarraa wantoota kana hordofuudhaan isaan akka boordiittis dura bu'aa magaalattiiti. Hordoffii guddaas godhaa turanii leenjii irrattis as duras dadhabbii guddaa qabanii guyyaa har'aa ammoo bifa kanaan filannoon kaardiin isaanii kennameef gara filannoo seenuu jechuun gara galmee seenuu jechuun isaaniif gammachuu guddaadha. Mee karuma isaaniitti wanti isaan jedhan dhageenya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Awwalni jedhu gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Maaliif jennaan bifa filannoo diimokiraatawaa jedhame kanarratti hundoofne hawaasa keenya filannoo haammataa bifa jedhuuni dhimma kanaa leenjiinis nu kenname. Leenjii kanarratti dabalataan federaala irraas Oromiyaa irraas guyyaa har'aa keessummoonni keenya nu keessatti argamanii bifa ho'aadhaan hawaasni keenya muslimaa godina keenyaa fi magaalaa keenya magaalaa Mattuu keessatti argamnu kun masaajidota isaanii irratti ulaagaa barbaachisuuf unkaalee guutamuu qabanu akka guutatanu nutis akka koree boordiitti ergaa kana gadi buusnee ergaan kun masjidonni ergaan kun qaqqabe hundumtinuu irratti hirmaatanii koree boordii isaaniis filatanii koree masjida isaanii kan duraan jiran irraa nama sadii filachuudhaan namoota hanga barbaachisu akkaataa qaamni olaanaan nu ajaje irratti hundaa'uudhaan hawaasa sana qindeeffanne jamaa masjidonni sun ergate irratti leenjii bal'aan kenname. Leenjii sana booda masjidni Najjaashii hangafa masaajidota magaalaa kana keessa jiranu wanna ta'eedhaaf filannoolee haala gaariidhaan asirraa eegaluun gammachuu guddaatu natti dhagahama. Keessummoonni keenyas baay'ee isinitti gammanneerra. Hawaasni keenya leenjiirra turan illee gaaffii barbaachisaa ta'u waan silaa dhufanii nu gaafatanu qaama olaanaarraa
gaafatanii deebii gaafa fudhachuu isaanii itti gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Isiniin jecha asuma irratti isinii gabaabsa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi. Ayyee jidduu keenyatti immoo barreessaan boordii Oromiyaa Injiinar Ustaaz Mahadii Shamsus jidduu keenyatti argamanii karaa dheeraa farda homaa hin tuqne yaabbatanii as gahanii jiranii amma immoo xumuranii gara fuula deebi'uudhaaf deemanii isaanis akka magaalaa kanaatti akkamitti akka ciminaan filatamuu qabu. Magaalaan kun magaalaa seena qabeettiidhas. Biyyi kunis biyya seena qabeessas parsantiin olaanaan muslimaa. Galmee kanarratti uummanni muslimaa yoo hin mul'anne dhokachuun itti fufa jechaadha barootaaf. Kana waan ta'eef mee amaanaa bakka dhalootaa isaaniitis waan ta'eef amaanaa akkamitti akka isaan dabarsanii jennaan hawaasni galmeetti deemu ilaalla. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lannoo bara 2017 kana irratti majlisaatti gaggeeffamuuf jiru kana irratti saaqisa bakka garaagaraa irratti gaggeessaa turre Jimmarraa kaanee Buunoo Beddelleedhaaf immoo amma immoo godina Iluu Abbaa Boor magaalaa Mattuu irratti argamna. Alhamdulillahi rabbil aalamiin guyyaa hadhaadhaa nuti akka boordii filannoo Oromiyaa irratti leecalloo maateeriyaalii filannoodhaaf barbaachisanu kan akka galmee filannootii fi kaardii filannoodhaa aanaaleedhaaf raabsinee jirra. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Sanuma irratti hundaa'uudhaaf immoo leenjii dhimma filannootii wajjin wantoota wal qabatan marsaa sadaffaa gaggeessinee namoota wajjin akkuma amma Ustaaz Ajiibuun kaasanii leenjitootaa wajjin illee haala gaariidhaan waliigallee xumurree jirra jechuudha. Amma immoo kan nuti argamnu masjiida kan keenya masjiida Najjaashii irratti argamna. Sheeka keenya jaalatamaa Sheek Xaahirii wajjin filannoo kana gara onlaayiniitiin geggeessuudhaa fi hamma galmeen jalqabamuu isaadhaa labsinee jirra jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Yeroo immoo dhimma filannoo kana yookaan immoo galmee filannoo kana labsinu immoo namoonni bitaaf mirgaaf bitaa kan koo jiran kuni warra Buunoo Beddellee boordii itti gaafatamtoota boordii filannoo godina Buunoo Beddelleeti. Jarri isaarra immoo dhimma kanarratti dhimma godinaalee obbolummaa waliin jira waan ta'eef baniinsa sagantaa masjiida Najjaashii kanarratti argamuudhaaf dhufuu jaraatiif immoo baay'ee isaadhaa galatoomaa jechuun hin barbaada. Akka nu kabajdanii dhuftan bakka Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kabaja isaadhaa isiniif kennu jechuun barbaada. Dhimma filannoo kanaatiin wajjin wal qabatee wantootni jiran maal inni hawaasni kan keenya gaaffii bara dheeraadha akka uummata musliimaa irratti gaggaafataa ture. Gaaffii uummanni musliimaadhaa bara dheeraadhaaf gaafataa ture yeroo ammaa kana deebii argateera jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kanas kabajamoon caalimni kan keenya haasa'anii turanii haasaadhuma isaanii irratti cimsuufan haasa'a. Kanaaf uummanni kan keenya akka magaalaa Mattuutti sagalee kan keenya dhaggeessifataa turre asuma masjiida kana keessatti illee yeroo garaagaraadhaa dhaggeessifachaa turre nuti akka dargaggootti hamma garuu immoo alhamdulillahi rabbil aalamiin carraan garaagaraadhaa carraan nama ofii barbaadanu masjiida ofiitii yookaan immoo majlisa kana bulchuudhaaf nama ofii filatan yeroo itti filatan waan ta'eef uummanni musliimaadhaa xiyyeeffannoo kennee gara galmee filattootaa kanarratti galmee kana galmaa'uun namni kaardii hin qabne bor filachuu waan hin dandeenyee fi har'umarraa kaasee kaardii filannoo isaadhaa qabaachuu qabaa jechuudha. Inshaallah ulamaa'iin kan keenya eebbaan nu saaqaniiru akkuma immoo har'a eebbaan nu saaqanii galmee filattootaa kana akka magaalaa Mattuutti eebbaan ni xumurraa jennee ilaalla. Hayyee ustaazni keenya bannee jirra already hawaasaaf ammoo akka ifa ta'utti wanti kun ifaan ifatti qabatamaan akka hawaasni guutuun dhufanii galmaa'aniif affeerraa akka taasisuuti du'aadhaan nuuf haa eegalanii. Bismillah alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Egaa akkuma dubbatame wanni kun waan abjuu bara dheeraati, hawwii bara dheeraati. Dhufnee as ga'uu jechuun waan guddaadha waan ta'eef uummanni keenya iddoo jirutti darajaadhaan inni kan ulamoonni, hayyoonni, dargaggoonni, haadholeen keenya nuuf dammaquun murteessaadha waan ta'eef idduma jiranuyyuu dammaquunis wal dammaqsuunis bareedaadha.
kanaafuu mee waan jammarame kana galmaan rabbi nuuf haa ga'u fixaan rabbi nuuf haa baasu fixaan rabbi nuuf haa baasu اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا يا رب العالمين اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ما هو خير لنا في ديننا ودنيانا وأخرانا يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واسلل سخيمة قلوبنا يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب نصرينك سبب نصر ربنا فتاس guyyaana irratti keessatti argamnu illee guyyaa seenaati muharramiin guyyaa 10 jechuudha guyyichi kun guyyaa seena qabeessa guyyaa rabbiin keessatti tumsa diinsaatii godhee kanaaf illee fatii rabbi nuuf fataayisu nasrii rabbi nuuf fataayisu waa hundaan isinis karaa nagaa rabbi sin adeemsisu fatiin majammaramee baname kan ammoo xumura isaa rabbi sin dhageessu booddee immoo firii isaa rabbi nu haa agarsiisu iddoo hundatti nasrii rabbi nuuf godhu iddoo hundatti rabbi milkii nuuf godhu milkii rabbi nuuf godhu booddeen isaa kan nu tolu rabbi nu haa taasisu kan diin keenya tolu rabbi nu haa taasisu يا رب أكرنا نوغدي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين kabajamtoota hordoftoota miidiyaa barakaa alhamdulillah sagantaan haala miidhagaadhaa fi bareedaa hawwisiisaa ta'een haala itti yaadne oliin iluu Abbaaboor magaalaa Mattuutti haala kanaan xumurame alhamdulillah amma gara magaalaa seena qabeessa magaalaa bareedaa magaalaa mooticha guddaa Abbaaboor Oromooti tarkaanfanne magaalaa Abbaaboor seena qabeettiitti sagantaa addaa qabnaa sanas viidiyoo itti aanuun daawwattu egaa sagantaan keenya yoo isin toleera ta'ee miidiyaa kan keenya subscribe like share gochuu hin dagatinaa akkasuma hiriyoota keessan biraan illee nuuf gahaatii miidiyaa keenya nuuf jajjabeessaa magaalaa Oromootti masjidas ni daawwattu waan gaggaarii achirraa dhagahuuf deemtu hanga sagantaa akkanaa gaggaariidhaan walitti deebinutti nagaa keessanuu jiraadhaa wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh